Mee Yesuus Kiristoos akka inni guyyaadhumaa du'aa kaasu ragaa kana si gargaaru natti agarsiisi. Lakki bakki kan gargaaru. Du'aa kaasu Yesuus Kiristoos kan amanu ani sirriitti hin beekasi nan amanasi amanu duwwaa ta'uu taane ragaadha yoo sitti hime Yesuus Kiristoos du'aa kaasaa tureera ofii isaati. Yeruma lafarra ture jechuudha. Ofii isaa immoo du'aa ka'eera. Kanaaf iyyuu du'aa nan kaasa immoo nuun jedheera. Kana caalaa maaltu jira? Ayyee. Du'aa kaasuus addunyaa kanarraa sooftoota taate ka addunyaa kanarraa iyyuu namoonni hedduu iyyuu kaasu sunnaaf lanee birqaa ayyaana jechuudha. Nan ajaa'ibu jechuudha. Namoonni du'aa kaasaa sitti marakkoon qabu. Namoonni du'aa kaasaa jiran hin jiranii. Yesuusumti immoo ofii isaa iyyuu immoo du'aa ofii hin kaafne. Ofii isaa du'aa hin kaafne ni jalqaba. Tokkoffaan Elsaa'iin du'aa kaaseera. Elsaa'iin du'aa kaasee jira akkuma beektu jechuudha. Iliyaas mucaa tokko du'aa kaasee jira akkuma ati beektu jechuudha. Kakuu moofaa keessatti. Jarri kun du'aa kaasaniiru. Rakkoodhaa miti. Garuu Yesuus Kiristoos du'aa gaafa kaasu iyyuu du'aa makaase iyyuu ofiin hin kaafne tokkoffaan. Maaliif jennaan du'aa gaafa kaasu Waaqayyoon kan isaan akkamitti kaasamee shisammoo? Jarri du'aa kaasan irratti eekkaate miti jarri. Jarri dandeettii Waaqaatiin kaasan. Ayyee. Kanaafuuti Yesuus Kiristoosis akkuma jaraa dandeettii Waaqayyootiin kaase. Kun wanta Yesuus Kiristoos gaafa du'aa kaasu Waaqayyo kadhatee kaase. Fakkeenyaaf boqonnaa 11 lakkoofsa 41 amma 3 yoo dubbisne maal jedhaa? Yesuus Kiristoos mana sirreessaa garee shaadaa deebi manna kanatti cufne. Itti fufanna dhaga'ama miti kan koo. Garee shaadaa bilbila ofirraa cufa bilbila taate ofirraa cufi kottu. Yoo madaamii taate hin beeknu malee. Nageessaa sagalee koo singitan? Ayyee. Yesuus Kiristoos gaafa du'aa kaasu gaafa Laazaariin kaasu ofiisaa kaasu osoo hin taane kadhannaa Waaqayyoon kadhatee hin kaase. Maal jedhee? Boqonnaa 11 lakkoofsa 41 kaaseeti. Waaqayyo Yesuus Kiristoos gara Waaqaatti ija isaa ol fuudhee harka isaa ol qabee yaa abbaa kiyya waan na dhageesseef galatoome yeroo hundallee akkana dhageessu nan beeka. Wanti kana dubbadhuuf warras dhaabbatan akka ati na ergite haa beekaniif jechuudha. Yesuus Kiristoos Waaqa isaa kadhatee akka inni kaasu gaaf sana qofa osoo hin taane durillee akka Waaqayyo kadhatee kaasu dubbatee jechuudha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos Waaqa kadhateedhaa kaasaadhaa ture malee ofiif hin kaafne jechuudha. Akkuma warra kaaniiti. Lammaffaa Yesuus Kiristoos du'aa kee kanaan jette Yesuus Kiristoos ofii du'aa hin kaane. Fakkeenyaaf ofii du'aa hin kaane. Fakkeenyaaf hojii garuu akka ati jettutti akka macaafni kee jedhutti si himaara malee ani itti amanee miti bara. Kan Yesuus Kiristoos du'aa kaasa Laazaariin akkas jedhee du'aa bara akka macaafa keetti dubbata malee ani itti amanee miti. Sigalee waan tokko ragaadhaaf dhiyeeffachuun itti amanuu jechuudha miti. Ragaadhaaf garuu dhiyeeffata waan tokko. Yesuus Kiristoos boqonnaa lammaffaa lakkoofsa 32 kaasee wanna jette isa sin Yesuus Kiristoosin jettan kana kan du'aa isa kaase anadhaa jedha Waaqayyo. Kan du'aa isa kaase anaa jedha. Ayyee hojii ergamoota boqonnaa 2 kaasiti lakkoofsa 32 kaasee si dubbisu moon baafatti. Maa dubbisi rakkoon qabu. Ati akka Waaqayyo isa du'aa kaase hin beektu jechuudha. Nan beeka. Waaqayyo isa kaase miti du'aa. Eeyyee. Kanaafuu maal dubbisuu barbaachisa? Maal sin jechuu kan jedhee? Akka jedhe boqonnaa 2 lakkoofsa 32 irratti Yesuus kana Waaqayyo du'aa kaaseeraa jedha. Nus hundinuu keenya isa. Kanaaf dhugaa baatudha jedha. Yesuus Kiristoos Waaqayyo du'aa kaaseeraa jedha. Yesuus Kiristoos du'aa isa kaaseera miti? Waaqayyo Yesuus Kiristoosin du'aa kaaseera miti? Kanaafuu Yesuus Kiristoos isa Waaqayyotu du'aa isa kaase inni ofiisaa itti du'aa kaasuu hin danda'u jedheetiin. Kanaafuu Yesuus Kiristoos guyyaadhumaa du'aa kaasa ka jettu sirriidhaa miti. Ammas illee du'aa isatu kaasa ka jettu dandeettii isaatiin hin kaafne fedha Waaqayyootiin kaase malee iyyuu. Kanaaf Yohaannis Wangeelaa boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti ofii kiyya waa tokko gochuudhaa hin danda'u jedhe kan Yesuus Kiristoos dubbatu. Kanaafuu ofii waa gochuu hin danda'u fedha Waaqayyootiin garuu godheedhaa jira raajii dalagee jira jennee amananu musliimoonni. Ani gaaffii tokko siifan qaba. Gaaffiin koo akkasi. Ati amma ragaa macaafa qulqulluudhaan Yesuus Kiristoos du'aa hin kaane naan jettaa. In amantaa jechuudha. Karaa biraa hin kaaneetti amanaa jirta.
Yesuus du'aa ofiisaatiin kaanetti amanaa jirta. Miti? Amanaa jira osoo hin taane ragaan si jira malee. Naa galee inka eeramuun kaane qoyate akka yaada keetitti. Yesuus Kiristoos manduune iyyuu akka kootti himma. Hinduune miti? Akka kootti hinduune Yesuus Kiristoos akka musliimaatti. Du'aatiin kaane miti? Akka musliimaatti miti akka dhugaatti haasa'i. Yesuus Kiristoos hin jedhe bara. Naa galee jechuun yeroo bakka musliimaa toon ta'ini akka ofii keetti amantutti akka yaada keetitti natti himi akka ofii konfiidensii ofii keetitti. Musliima waan ta'eef akka musliimaatti hin deema malee akka yaada kootti hin deemuun. Yesuus Kiristoos hin duune. Baay'ee ati amma akka amantaatti jiraata utuu hin taane akka ofii kee dhugeeffatte natti maalta miti? Dhugaa keessa kee lixe malee akka miti baay'ee. Lakki an akka amantaan quraanaa islaamaa barsiisutti musliima akka islaamaatti si deebisaara. Ani immoo akka ati barsiistutu toon ta'in akka amantee jirtutti sirraan barbaada. Akka dhugeeffattee jirtutti akka barsiisuun guddina barsiisuu dandeessa baay'ee. Suma nama neeru sitti maara. Naa galeera. Fakkeenyaaf jechuudha namni waa tokko dhiifama wajjin waan asitti immoo namni fakkeenyaaf ji'oogiraafii barsiisu tokko namni jaldeessa irraa uumame jedhee nu barsiiseeru jira. Kana kan inni barsiisee fi amanee utuu hin taane buddeenaaf jedhee barsiise. Buddeenaaf jedhee. Ati amma buddeenaaf jettee amantii musliimaa yookaan barsiisaa musliimaa waan taateef natti himuu qabdu. Dhugaa keessa kee jiru, dhugaa jireenyi kee dhugeeffatee lapheen kee dhugaa sii ba'u natti himuu qabdu. Dhugaan keessa koo jiru. Malee bakka musliimaa buutee. Dhugaa Quraanni natti hime sanatu, dhugaa isa Quraanni natti hime sanatu Yesuus Kiristoos akka inni hin duune keessi koo amanee jira naan hin duune. Eeshi, egaa maaliifan siin jedhe? Yesuus Kiristoos du'aa hin kaane, Yesuus Kiristoos hin duune kan jedhu ati amma hin duune ofii keetti amantee du'aa immoo Waaqayyootu isa kaasettee ragaa macaafa qulqulluudhaan natti himaa jirta. Ani immoo erga macaafa qulqulluurraa amantee du'aa hin kaane jettee natti himta ta'e akka inni du'aa ka'e akka inni jireenya ta'e yeroon sitti himu maaliif nan amantu? Yoo inni ragaa macaafa kana qulqulluu keessaa himuu dhiisi yoo inni immoo guutuusaa fudhadhu. Yesuus Kiristoos akka jedhe karichi dhugaa jireenya bara baraatti geessu ana yoo ta'e malee eenyuyyuu jedheera amma fakkeenyaaf. Kun dhugaadha. Yoo dhugaadhuma macaafa kana keessaa qorattee dhugaa kan natti baatu yoo ta'e kan amantu yoo ta'e Yesuus Kiristoos ofiisaa du'aan kaanetti ragaa kan naa dhooftu yoo ta'e maaliif isa kana immoo fudhachuu dadhabdeeti? Wanti fudhachuu dadhabe fakkeenyaaf haati kee siin hattuu siin jetti. Haati kee yoo hattuu siin jetti maarra koo qaba siin jedhe haati kee waan jette siin jedhe malee waan haati kee jettetti amanee miti ani. Sigalee haati kee yoo hattuu siin jette. Fakkeenyaaf haati kee waan hattuu siin jetteefi ani hattuu siin jetteetti haati kee jedhee ragaa sana dhiyeessuun koo itti namane jechuudha miti. Haati kee jetteetti jedhan sitti maa jira. Kanaafuu Yesuus Kiristoos macaafa keessatti kan isa du'aa kaase Waaqayyoodha yoo jedhe itti amanee osoo hin taane Waaqayyo keeyyuu macaafa keessatti du'aa kan kaase ana jechaa jira akkamitti akka jettaa siin jechaa jira malee itti namane jechuudha miti. An akka marrajaatti fayyadamaa marrajaan nama masrajaa akkamitti fayyadamaa jira malee itti amanee miti. Marrajaa kana maaliif dubbiste bee?